Hashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota raadii fuuddi chaayinaalii baga nagaan dhuftanii gara chaayinaala kooti. Warri chaayinaala kanaaf haarawaa taatanii sabskraabii godhaa. Maatii kootaadha galatoomaadha. Addaa viidiyoo haarawaa qabadhee dhufeera. Viidiyoo haarawni kiyya daaboo bareeda kan ta'e ka fayyaa kennaaf gaarii ta'e kaarotii fi dinnicharraa kan hojjetamudha. Hamma dhuma viidiyoo nafaana tura. Galatoomaadha. Amma kana barbaachisu dinnicha lama sirritti bilchaa'ee kan sirritti bilchaateedha. Akkanatti butuchadhaa shukkaadhaani. Amma achii ka'ee immoo aannanii kubbaayyaa tokkotti galchee achii sirrittidha maashinaadhaani sirritti ageenni akka kireemii naa ta'utti sirritti bulleessaa. Akkuma argitan kana sirritti maashinii kanaan dhahaa nafaana turaadha. Bullaa'ee jira amma sirritti bareeda ta'e bullaa'ee jira kun qulqulluu ta'e sirritti bukaa'ee amma kana barbaachisu killee tokko irshoodha vaanellaadha beekan paawudariidha amma sirrii olii hingaadha ashabootti godhadha. Amma kanaan sirritti nadhahadha. Sirritti rukutuu qabna yeroo sanii daabboo bareeda ta'ee nuu baha. Zayita xiqqoo itti godhadha because waan kaarotii fi dinnicha waan qabuuf zayita itti godhan bareeda ta'a. Amma sirritti dhaabna kareemii ta'eera sirritti bareeda ta'ee dhaameera. Amma kaarotii itti godhadha. Kaarotii kiyyaa sirritti kan bullaa'eedha. Sirritti waliin gaa hammisaas. Amma xumuradheera harceetti godhadha leetirii tokko. Amma harka koo dhiqadhee nan miiciqa. Tolcheenee miiciquu qabnaa sirritti yeroo san daabboo bareeda nuu baha. Amma akkanatti wannoo kiyyaan nan maradha laastikiidhaani carqiin illee maree amma immoo bukaa'eera bareeda ta'ee bukaa'eera. Amma akkuma argitan kana baay'ee bareedaadha sirritti naa bukaa'eera. Amma harcee asirra godhadhee asirratti nan tolfadha. Amma lixii kiyya asirratti tolfadhee bakka sadiitti nan mura. Bakka sadii muradhee kan muree kanniin dammoo sirritti wal qixxeesseetiin jedha. Maafi fooyaa waan wal qixxeessaa waliin dabarsu akka tokkotti walitti nan qixxeessa akka tokko ta'utti. Amma bareeda ta'ee kun wal qixxeessee jira. Amma nan fooyaa haaluma salphaadhaani. Naman dhibuu baay'ee bareedaadha. Amma kun akkuma argitan kana bareeda ta'eera. Amma meeshaa irratti hojjedhu irratti nan godhadha. Kun bareeda ta'eera. Amma naa haa bukaa'u daqiiqaa 20 fi
amma daqiiqaa 20 fi akkanatti nan kaayaa. amma kun akkuma argitan kana bukaa'eera. amma killee kiyya irra dibadha. akkasii immoo ooviniin kiyyaa digirii 350 irratti ho'aa jira. daqiiqaa 20 fi isaa yeroo o'ee jedhe baay'ee bareeda. daabboo keenya bareeda ta'ee nuu baha. kanaafuu duraan dursitanii daqiiqaa 20 ho'uu qaba. amma akkuma argitan oovinii kaadheera. daqiiqaa 40 fi nan tursiisa. kunoo bareeda ta'ee bahee jira. baay'ee bareeda. daabboo bareeda ta'ee nuu bahee jira. amma ciree keenya buna keenya dhaabanneerra. buna xeenaddaamii dhuguu kenna. baay'ee daabboo bareeda isaati. akka jaalattan abdiin qaba. hordoftoota koo bakka jirtanitti uummanni oromoo immoo holaa jajjabeessinu. yuutubaroonni oromoo baay'ee nama dhufaa jiru. kanaafuu holaa jajjabeessinu. wal malee maal qabna, wal bira haa dhaabannu. warri gugurdaallee warri kanaan dura yuutubara taatanii sheerii walii haa goonu. sheerii nu godhaa, nu jajjabeessaadha. holaa guddifnu akkuma jarri oli guddiftetti baay'ee bareedaadha. jabaadhaadha. warri haaroo taatanillee hin ifatinaadha. suutuma suutaan guddattanii. kanaafuu jabaadhaa, hojjadhaadha. wal bira haa dhaabannu isiniin jedha. malee maal qabna ree saba keenya. kanaafuu holaa jajjabeessinu isiniin jedha. biyya keenyallee biyya nagaa rabbi nuu haa godhu. kunoo viidiyoo kana hoo jaalattanii baay'ee bareedaadha. mee amma daabbocha murannee laallaa akka mi'aawu. baay'ee bareedaadha. kun akkuma argitan kana bareeda ta'ee qabbanaa'ee bareeda daabboo ta'ee jira. dhugaan isiniin jedha baay'ee bareedaadha. ni mi'aawaa. baay'ee ijoolleefis baay'ee bareedaadha. akka jaalattan abdiin qaba. viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaannaa turaadha. viidiyoo kana hoo jaalattanii laayikii godha. hiriyoota teessaniifis sheerii godhaadha. viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtaniin nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu jedha. hunda keessanuu nan kabajaa, nan jaaladha. urumiinaa dheeradhaadha. nagaannaa tura.